Egaan kabajamtoota jaallattoota daawwattoota yuutuubii keenyaa har'ammoo gaaffii gaafachuudhaaf yookiin immoo qophii tokko walitti deemnee jirra jechuudha. Qophiin keenya har'aa kunis gaaffii wayii qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Gaaffiin keenya har'aa koomeediyaanii Waaqoo Geetaachoo kan gaafannuun ta'a jechuudha. Gaaffii keenya kanatti akkasiin bohaartan akkasiin bashannantan abdii guddaa qabna. Gaaffiin gaafadhu kanatti ittiin bashannanuudhaaf malee qeeqa biraadhaaf miti wanti isin hubachuu qabdanii amma kallattii maan gara isaatti isin dabarsaa. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan immoo yuutuubii keenya kana sabiskiraayib gochuudhaan miseensa ta'aa nu hordofaa isiniin jenna. Qophii babbareedaa qabannee isiniif dhiyaanna gara duraatti jennee yaadaa jirra. Achumaan immoo yeroo sabiskiraayib gootan mallattoo notifikashinii tuquudhaanii yuutuubii yeroo viidiyoo gadhiifamu dafee kan isin bira gahu gochuun godhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo keenya tutuun darbiin dura viidiyoo keenya kana laayik gochuudhaan jalqabna. Ammuma laayik nu godhaa isiniin jenna. Amma kallattii maan gara viidiyootti dabarraa jechuudha. Egaan waamicha keenya kabajjee gaaffiin si gaafachuudhaaf barbaade naa deebisuudhaaf qophii keenya irratti argamuu keef guddaa galatoomi jechuun barbaada. Tu gara gaaffii keenyaatti darbiin dursa daawwattoota keenya wajjin wal barii yookiin immoo nagaa gaafadhuun. Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa baay'atu. Atillee guddaa galatoomi jechuun barbaada. Baga gara qophii keenyaatti nagayaan dhufte. Waaqo gaaffiin barbaade yoo si gaafadde rakkoo qabaa yookiin gaaffii akkamii si gaafadhu? Gaaffii kamiin iyyuu? Egaan gaaffiin koo inni tokkoffaanii siini wanta ittiin si beeknu qabnu. Amma namni tokko furdaadha yookiin qal'aadha yookiin immoo gabaabaa yookiin dheeraadha. Kanaan kan beekamantu jira. Ati garuu wanta ittiin si beeknu wallaallee kan arfan keessaa maaliif tokko hin filanne himmati yookiin maaliif hin furdanne himmati? Yoo furdatte maaliif garmalee nyaattaa siin jedhanan? Tole erga akkas ta'e immoo maaliif hin qal'anne? Yoo qallatte immoo namni waan siin jedhu qabaa? Yoo qallatte immoo cittee baduu fettaa qilleensa keessa dhaabbatanii si fuudhee deema. Dhagaa qabadhuu dhaabbadhuu siin jedhu. Ishii yoo gabaabbatte yoo gabaabbachuunis waan jechaa qabaa? Yoo garmalee gabaabbanne sirra utaaluu na goja maasiisaa nuun jedha. Ishii yoo dheeratte immoo mee maal siin jedhu mee kanarratti immoo maal qabda? Yaada akkamii qabda? Yoo garmalee dheeranne immoo bokkaan rooba har'a ilaaliitu nuu bilbilii namaan jedha. Tole gaaffiin koo inni kan biraan immoo sila gaaffii akkamii si gaafadhu? Gaaffii cimaas haa ta'uu laafaas haa ta'uu si gaafadhu jennaanii gaaffii barbaadde gaaffii kamiin yoo jette kanaaf amma gaaffii si gaafadhu qaba. Gaaffii kana immoo naa deebisuun dirqama keetii. Oduu wayii dhageen ture kanaan dura Waaqoon teelegiraamiidhaan gadi qabate yookiin dhoksaatti shamarran hedduu janajjanaa oola. Jedhamu waan jedhamu dhageen ture kan dhagahuun koo tureera jechuun bara dheeraa waggaa 5 tokko lakkoofseera. Wanti kun dhuguma ta'ennaani bara sanarraa kaasee aga hammaatti shamarran meeqa janajjatteetti akka Oromiyaatti waliin ga'uun geenyeere. Namoota qubaan lakkaa'aman qofatu hafaa. Uummanni Oromoo miiliyoonii 50 dhagaa. Miiliyoona 50 keessaa shamarran immoo yoo jabaatanii miiliyoonii 30 ta'u maaliif dhiirri badhaa dhalachaa jiru jedhaa rokkamaatti. Kanaaf shamarran miiliyoona 30 keessaa namoota qubaan lakkaa'aman qofaatu hafaa jetteetta. Jara kana walitti gurmeessitee himaa taraa ijaartee hojii wayiitti bobbaasuudhaaf jetta teekee hin beekusa boodan si gaafadha. Gara gaaffii biraatti hin darbaa jechuudha. Akkati waan kana gochaa jirtu yookiin immoo akkati shira akkasii xaxaa jirtu haadha manaa kee irratti haati manaa kee quban qabdu waan kanatu dhageesse balaa bu'uu danda'a yookiin immoo beettee zim jechuu dandeessi yookiin cal jechuu dandeessi jechuudha. Waan kana quba qabdi moo quban qabdattee yaadda? Natti fakkaata. Egaa namoonni baay'een yeroo haadha warraa isaanii irraa fagaatanii jiraatanii adivaanteejii yookiin faayidaa qabaa jiru. Amma siinii si biran jirtu isheen biyya ambaa yookiin biyya biraa jirti. Siinama haala akkamii mijeesseera faayidaa akkamii qaba yookiin immoo wanta itti si rakkisu qaba yookiin immoo wanta itti si fayyadu mee maal qabame mee maal argatta? Jireenya dhuunfaa haa ta'uu jireenya maatii haa ta'uu waan barbaachise banaadha jechuudha kun. Egaa isheen achi fayyaadha nagaadha teteessi ataddanaa waan barbaade injoorratta jechuudha. Kanaaf haala si mijeessa banaadha jette banaadha banaadha jechuudha. Wanti kun adivaanteejii guddaa sii qabaateera. Akka ishee yeroo dhiyootti biyyatti hin deebine duwwaa karadhu
ariifiidha jechuun barbaada. Gaaffiin koonni kan biraan immoo namoonni tokko jiru yookiin immoo utuu bultii qabanii yookiin utuu gaa'ela dhaabbatanii jiranii yookiin utuu haadha manaa yookiin haadha warraa qabanii haadha manaa namaaf yeroo isaaniitti arganii hawwan jiru. Warra akkasiitiif meetii dhaamsa akkamii qabda yookiin immoo maal dhaamuufii dandeessa? Jireenyi keenya al tokko akkasumatti fakkaatan waan of harkaa qabnu wallaalleetu waan nama biraa hawwina. Kanaafuu mee maal haa ta'u jettati akka yaada keetiitti mee maal haa ta'u jettee murteessitan? Waan qabnutti tu gammadne hamma kan of hin dhiphisnu. Namoonni tokko immoo jiru kan utuma fuudhanii jiranii shamarran haadha manaa isaanii caalaa qabeenyaa qabdu yeroo argan yookiin immoo dubartii qabeenya qabdu tokko yeroo arganii waadaa kanaan dura haadha warraa isaaniitti galanii amma yoomitti wajjin jiraadhaan kan walii galan cabsuutti deemu jechuudha. Maaliif utuun ishee fuudheera ta'ee ishee qabeenyaa qabdu utuun fuudheera ta'ee waan jirutti dhaga'ama jechuudha. Akka keetti mee akkamidha waadaa galte inni edda yookiin immoo akka sammuu keetitti maaltu sitti dhaga'ama waan kana eeguu dandeessaa waadaa kanaan dura galte? Ani mataan kooyyuu sana nan godhaa jedhee gaafa nuuf ilaalu hanqina guddaan ofirratti arga. Maal jechuudha waaqa wanti kun koonuu galaan jiru akkamidha yerooni namoota utuu haadha warraa qabanii haadha manaa namaafaa arganii hawwanii jara kanaaf dhaamsa akkamii dhaamta yeroon jedhetti wanti kun sirrii miti waan qabnutti gammaduu ta'uu nurra jiraata waan qabnutti qoofuu nurra jiraata jettee dhaamsa dhaamte amma immoo yeroon ofii keetii akkamidha akka keetii yaada akkamii qabda yeroon si gaafadhutti anaaniyyuu hanqina guddaan irratti argama. Hanqina guddaan irratti argama jechuun anis gara sana yaada jechuudha. Mee maal jechuudha wanti kun waliin dhaan jirtu dubbii kana waliin kuraan jirtu maal adibbiftaa? Ishigaa bakka sidiphisuu koomini gaaffichumatu naa galuu didee waliin dhooftee kanaafidha malee sidiphisuudhaan miti. Gaaffii tokko duwwaa si gaafadhe adda baana waaqoo amma jireenyi mi'aayeera jireenyi wuddii ta'eera erga zayitii mi'aaye yookiin erga jireenyi gar malee cimaa dhufeeti akka midhamee jireenyi kee iddoo durii jirtamoo akka midhame mee akkamitti ibsuu dandeessa baay'ee taatee ta'a. Gadam baay'ee. Tole bakka guddaa galatoomii qophii keenya irratti argamuudhaaf keessummaa keenya taate gaaffii keenya nu deebisuudhaaf guddaa galatoomii siin jedha. Nagayaan ture. Egaan daawwattoota keenya gaaffiin keenya kana amma dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan kana ture qophii biraatiin hanga walitti deebinuutti nagaadhaan tura. YouTube keenyaaf haaraa warri taatan immoo subscribe gochuudhaan miseensa garee keenyaatti dabalamaa qophiiwwan babbareedoo gara biraatiin hanga walitti deebinuutti nagaadhaan tura.